Gaaffiin kun filannoodha. Akkas jedha. Bakka Musee bu'ee saba Israa'el biyya kakuutti kan gaggeesse eenyudha? Bakka Musee bu'ee saba Israa'eliin biyya kakuutti kan gaggeesse eenyudha? A. Iyyaasuu, B. Naa'od, C. Geediyoon, D. Yoosef. Deebii sirrii. Nagaa Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Hordoftoota koo yeroo mul'ataa jalatti argamtan akkam jirtu? Nagaa keessan miti obboleettiin keessan nagaa guutuurraa afaan qaba. Guyyaa har'aa jechuudha haala gaaffii deebii keenya walitti deebinee jirra. Akkuma jalqaba irratti viidiyoo argitanii itti fufa jechuudha. Turtiin keessan waliin haa ta'u. Gara chaanaala kanatti haaraa warra dhuftan noora anaa dhufu jabaadhaa, waliin hojii Waaqayyoo haa hojjennu. Egaa yeroo darbe jechuudha kutaa isaatiin barumsa kana isinii kaa'een ture. Jidduutti immoo karaa chaanaalii YouTube irratti dabarsaan ture. Haa ta'u malee har'a immoo gara kanatti isin deebi'eera. Gaaffiif deebii maaliif dhiiftee warri jettanii kunoo isinii dhufeef jira. Gaaffiif deebiin keenya yoomiyyuu dhaabatu kutaa isaatiin itti fufa jechuudha. Waan hin adda kutuuf yeroo viidiyoo tokko wanta ergaa qabaniif akkasuma immoo chaanaalli kunis haaraa waan ta'eef saayitiin akka dafee naa deemuu fi yeroo tokko liiviinan seena malee haalli gaaffiif deebii macaafa qulqulluu ittuma fufa. Waaqayyo nu gargaara. Kanaaf qaxxitumaan viidiyoo itti aanutti waliin haa darbinu. Jabaadhaa, irratti hirmaadhaa. Waa beekuuf waa baruuf faayidaan isaa matuma keenyaa fi kanaaf jabaadhaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Like, share gochuu hin dagatinaa. Ulfaadhaa. Gaaffiin kun filannoodha. Akkas jedha. Bakka Musee bu'ee saba Israa'el biyya kakuutti kan gaggeesse eenyudha? Bakka Musee bu'ee saba Israa'eliin biyya kakuutti kan gaggeesse eenyudha? A. Iyyaasuu, B. Naa'od, C. Geediyoon, D. Yoosef. Deebii sirrii. A. Iyyaasuu. Macaafa Iyyaasuu boqonnaa tokko hanga sadiitti arganna jechuudha. Gaaffiin itti aanus filannoodha. Ayyaana Faasigaa maal yaadaa kabajan? A. Badiisa irraa hafuu. B. Sabni Israa'el bilisa. C. Dhaloota Yesuus. D. Dhufaatii Gooftaa Yesuus. Ayyaana Faasigaa maal yaadaa kabajan? Isa jedhuu fi badiisa irraa hafuu. Sabi Israa'el bilisa. Dhaloota Yesuus. Dhufaatii Gooftaa Yesuus. Deebii sirriin B. Saba Israa'el bilisaa. Seera keessa deebii boqonnaa 16 lakkoofsa 1 irraa argattu. Gaaffiin itti aanus akkas jedha. Gosa ijoollee Israa'el 12 keessaa akka boroofa gadi dhiifamne inni jedhame eenyudha? Gosa ijoollee Israa'el 12 keessaa akka boroofa gadi dhiifamne inni jedhame eenyudha? A. Daan, B. Yihuudaa, C. Yisihaaq, D. Niftaalem. Deebii sirrii D. Niftaalem. Uumama 39:21 irraa argattu. Gaaffiin itti aanu akkas jedha. Iyyaasuun yeroo du'e umuriin isaa meeqa ture? Iyyaasuun yeroo du'e umuriin isaa meeqa ture? A. 110, B. 78, C. 100, D. 90. Deebii sirrii A. 110. Iyyaasuu 24:29 irraa argattu. Ijoollee durbaa 4
raajii kan dubbatan kan qabu tajaajilaan wangeelaa eenyudha? Ijoollee durbaa 4 raajii kan dubbatan kan qabu tajaajilaa wangeelaa eenyudha? A. Maarqos, B. Phexros, C. Yohannis, D. Filiphos. Deebii sirrii Filiphos. Hojii ergamoota 21 irraatii argattu. Gaaffiin kun filadhuudha. Akkas jedha. Saa'ol yookaan Phaawulos yeroo ifti Waaqayyoo itti mul'ate magaala kam deema ture? Saa'ol yookaan Phaawulos inni jedhame yeroo ifni Waaqayyoo itti mul'ate magaala kam deema ture? A. Ixaaliyaa, B. Samaariyaa, C. Damaaqsoo, D. Iyarkoo. Deebii sirriin D. Damaaqsoo. Hojii ergamoota boqonnaa 9 lakkoofsa 3 irraa argattu. Gaaffiin itti aanu akkas jedha. Waaqayyo Yaaqoobiif maqaa haaraa moggaase eenyudha? Waaqayyo Yaaqoobiif maqaa haaraa moggaase eenyudha? A. Esaawu, B. Israa'el, C. Shim'oon, D. Laabaa. Deebii sirrii B. Israa'el. Uumama 32:28 irraa argattu. Gaaffiin itti aanu akkas jedha. Bakka Yihuudaa kan bu'e eenyudha? Bakka Yihuudaa kan bu'e eenyudha? A. Yohannis, B. Isxifaanos, C. Yaaqoob, D. Maatiyos. Deebii sirrii D. Maatiyos. Hojii ergamoota boqonnaa 1:20 irraa argattu. Gaaffiin itti aanu akkas jedha. Ergaa karaa ergamaa Waaqayyoo dhufe amanuu dhiisee duudaa kan ta'e eenyudha? Ergaa karaa ergamaa Waaqayyoo dhufe amanuu dhiisee duudaa kan ta'e eenyudha? A. Manuhee, B. Phaawulos, C. Bartolomewoos, D. Zakkaariyaas. Deebii sirrii D. Zakkaariyaas. Wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 20 irraa argattu. Zakkaariyaas egaa abbaa Yohannis Cuuphaati. Gaafa mana qulqullummaatti ergamaa Waaqayyoo isatti mul'ate amanuu dadhabee jechuudha. Seenaasaa guutuusaa kunoo Wangeela Luqaas boqonnaa 1 irraa guutummaa isaatti dubbifachuu dandeessu jechuudha. Gaaffiin itti aanu akkasidha. Haati Yohannis Cuuphaa eenyu jedhamti? Haati Yohannis Cuuphaa eenyu jedhamti? A. Liizabel, B. Ribqaa, C. Haannaa, D. Elsaabeex. Deebii sirrii D. Elsaabeex. Wangeela Luqaas 1:57-61 argattu. Dhugaa yookaan soba kunis akkas jedha. Phexros Yesuusiin fannoo baachuu gargaareera. Phexros Yesuusiin fannoo baachuu gargaareera. Dhugaa yookaan soba? Deebii sirrii soba. Wangeela Maatewos 27:32 irraa Sim'oon kan jedhamu Simi'oon kan jedhamedha. Nama Qareenaa. Fannoo baachuu kan gargaare Phexros otoo hin taane Simi'oon jechuudha. Gaaffiin itti aanus dhugaa yookaan sobaan deebisiidha. Akkasidha. Dudduuba ilaaluudhaan utubaa soogiddaa kan taate haadha manaa Nuhidha. Dudduuba ilaaluudhaan utubaa soogiddaa kan taate haadha manaa Nuhidha. Dhugaa moo soba? Deebii sirriin soba. Haadha manaa Nuhii otoo hin taane haadha manaa Luuxidha.
Kunoo uumama 1926 haati manaa Looxii turte. Haadha manaa Looxii turte. Gaaffiin itti aanus dhugaamaaf sobaadha. Akkas jedha. Abaarsa Elsaayii lamxiidhaan kan rukutame Geezaa jedhama. Abaarsa Elsaayii lamxiidhaan kan rukutame Gehaaz jedhama. Dhugaamoo soba? Deebii sirriin dhugaa. Lammaffaa Mootota 5:27.